dubbitaa yee kana nak lama fudhar tokko diraama ta'uu dandeetta yaada lamaffa gubbaatti immoo biltsiginnaanii namoota muraasaan sirni Abiy Ahmad gubbaa irratti ijaara kophaa murteeffasuun Oromiyaa keessallee ta'uu si agarsiifti jechuudha. Maal jechuudha magaafiin akkana? Gaafiin akkana bee ofiifuu? Haasawaa taa'ee dhaggeeffatti. Anuu balaa silxaanii naannoo keenyaati awwaata akka dhageenye walduuba eenyuun silaa akka seeraa caffeedhaatu miseensa caffeetu filaa eenyuutu nu fila akkuma qabu taayyeen. Maal jechuudha magaafiin akkana? Gaafiin akkana bee ofiifuu? Gaafii taayee jechuudha. Kalambeessoo akka paartii isaatti senior official namni kun hooggana paartii isa olaanaa jechuudha olaanaa paartii bilisiginaa kana keessatti. Waan kana ni quban qabu. Bakkeen ani hooggana paartii giddugaleessaa wajjin jirutti immoo godina irraa dhufanii immoo warri murteessan jiru lower junior isaa warri ta'a. Kuni paarticha keessa bilisiginaa keessa iftoomina akka hin jirre hin agarsiisa. Paarticha keessa garaagarummaan akka jiru hin agarsiisa. Paarticha keessa warra furdura ta'anii gaaf taa'een dubbatu laale manguddoota sanneen sadan laalla. Mahabuubaa, Loomii Badoo, Shifarraa Jaarsoo warra paartii kana keessa waggoota 30 ol turaniif. Fuula isaanii olaaltu yoo taa'een dubbatu akka walitti taasisaa turan. Kan jechuun diinummaan hin jirte jechuudha garaarummaan ilaalcha akkasuma. Maal jechuudha magaafiin akkana? Gaafiin akkana bee ofiifuu? Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu. Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu jee barreessa tokko ganabaan guriin ol banu akkas jedha. Mucaan kun maaliif akkana jedha maaliif harreen ni baadhatti malee hin nyaattu jedha jeetiin ajaa'ibee nama akkanumatti waa barreessuu miti namatti yaadee barreessuu feesbuukii garagalchuu eegale. Caffee Oromiyaa yaa'ii jaffaa waan jiruun arkee jechuudha. Sanboodaan osoo waan garagalchuutiin Shimallis haqumxaa kaatee mata waa maratee dhaabbatu arge. Hayyaa dhiiroo maaltu deemaadhaa jira amma arrafaatiin bulee maaltu deemaa jira jetiin Shimallis qumxaa kaatee dhaabbatu osoo waan deemutiin hay taayyee xiyyaa arge taayyee bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbatu hay arra taayyeen footoon tun duraan hin jirtu eessaa abbaatee taayyeen bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbata hay osoo waan deemu Facebook keessa osoo deemutiin haasawa taayyee shaa dhageeffadhe haasawa taayyeedha. Haasawaa taa'ee dhaggeeffatti. Anuu balaa silxaanii naannoo keenyaati awwaata akka dhageenye walduuba eenyuun silaa akka seeraa caffeedhaatu miseensa caffeetu filaa eenyuutu nu fila akkuma qabu taayyeen. Wallahi taayyeen darfachiise dhugaa darfachiise. Maqaan harreedhaa fi taayyeedhaa sun arra wal fakkaate duraanii miti. Duraan wal fakkaanne ambar harraa geessaan baasee fi maqaa keenya irraan deemu harraa geessi jeetii nama jalaa qabu dhabee firaatti dhiise amantaan ijee. Anyhow maqaan taayyeetii fi maal dura harree jettanii miti maqaan taayyeedhaatii fi maqaan harreedhaa arra wal fakkaate. Maayisaan reefu dubbiin deebi'a. Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu. Harree feetu midhaan itti fe'atta, feetu daa'imatti fe'atta, feetu dhadhaatti fe'atta, feetu waan feetetti fe'atta, abbumatti fe'ateetu irraa buufatee nyaatu malee harreen daa'imaan fe'adhee deema, dhadhaaniin deemu jira, bishingaaniin deemu jira, xaafiiniin deemu jira, wanni isin beektu baadhachuu qofa. Taayyee dhagaa. Taayyeen Oromoo arrabsee rogeeyyii Oromoo arrabsee xiqqeessee qabsaa'ota Oromoo arrabseeti arra waa takka keessaa dhabee micii waan argeessa eenyu maqaan siidha leenca nama desbee leenca mul'ata micii waan argeessa maqaan seenyu tamuudan ta'u fidotan awwa leenca mul'ata nama barreessu maqaan seenyu akkamitti isiin afyaa'ii taatii akkamitti kwaalifaayi gootii osoo dhalas jiru akkamitti taatii kun maal si garsiisa waa lamaan arga taayyeen harree ta'uu akka edaanuu qofaa miti oopidiyummaa wajjin dalayduu edaanuu taayyee akka harreetti ilaalanii waan jiru isin qofaa miti isin warra gartee mormituu qofaa miti nu warra dura dhaabbatu qofaa miti warrummaa wajjin dalaguu edaa dubbii teenya tana numan jenne malee dhagaaniiti taayyee akkuma harreetti fe'achaadhaa jiran malee wayitti lakkaawaadhaa jiran taakka lama ja'a lamaffaan maal OPDO keessaa OPDO'n diigamtee jirti
qoodamtee jirti jechuudha. Gareedha qabdi. Walii hinaafu wal dura dhaabbachuu aangoodhaaf bololuutu keessatti mul'ata. Haasawa Taayyeen je'e. Taayyeen miciyyoon sun filamuu mormi irraa qaba. Silaa bakka san tahuudhaaf hawwiidha qaba. Jarri achin keenya osoo Taayyeedhaan dubbiin gahin Taayyeen baalageedha. Taayyeen akkuma nama arrabsu kana dubbii qabachuu hin danda'u. Taayyeen taraan nama arrabsaa kanaafuu icciitii Taayyeedhaan hin geenyu. Taayyumaa achitti warri waa beeku isa duubaa walitti dhufnee wal muunda janiiti. Way silaan Taayyee ta'e irra lubbuun na keessaa baha akkamiin taha. Silaa bakkaan ciisee lafaan qabu silaan Taayyee ta'e. Akka laffa'ee isaa jecha akka nama arrabsee isaa jecha Oromoo xiqqeessee isaa jecha xiqqeessee hugguu mariin ana duuba dhumtee ambiti ta walfitte dhuftee waltajjii gubbatti walimtu. Way silaan bagaan Taayyeen ta'e. Bagumaan Taayyeen ta'e yaa baga Rabbi Taayyee isin godhin. Yaa ilmaan Oromoodhaa warra na dhageeffattan. Baguma Rabbiin Taayyeedhaa fi akka Taayyeedhaa isin godhin. Kuni jiruudhaan du'uun baanan takkanaa ta'a. Jiruudhaan du'uun nama jiruudhaan du'e hubbuudhaan akkana jechuudha. Akka Taayyeedhaa kan nama jiruun du'e. Intala dubartii takkaa fi naafeeti akkamitti kwaalifaayi gooti. Maali achi dhayi? Anuu quban qabu anuu hoggana oppidiyoodhaati anuu hoggana naannoo teenyaati awwaata akka dhageeyye na duubaa eenyu isin fidi kuni nuuf injifannoo qabsoo Oromoodhaatiif dagalee takka jechuudha. Maali diinni keenya diigamuun diinni keenya wal nyaachuun osoo dheengadda Booranaa fi Gujii walitti buusuudhaaf Taayyee danda'a dhagaa gargalchuun osoo gollicha dheengeedhaa galchee gollichi sabal isaatiin gosa Oromoodhaa lama walitti buusuudhaaf dhagaa kana gargalchu kan deebisu akkamiin godha osoo juuti gaarbeejitti dabalamee jechuudha. Osoo dambaramaa juuti oopidummaan gaarbeejitti dammartee jechuudha. Taayyee I'm sorry baay'ee sii gadda. Ilma namaati ilmi namaa dhalti namaa namni namarraa dhalate carraan akka keetii kun mudachuun hedduu nama gaddisiisa. Taayyee hedduu harrummaan teessee dhugumtee jirti. Jarri akka isa ergachaadhaa ture si faayidaadhaa ture har'a sumaatu ragaa baatee jechuudha. Rabbiin Taayyee nu godhin. Rabbiin Taayyee isin godhin. Taayyee osoo taa'ee baduuti dhuunfonni kun asii fi asiin keessa bu'ee asii mataan kun xiqqoo akka duratti as bahee afaan kun akka afaan buchillaadhaa duratti as bahanii akka ta'a. Taayyeen osoo haasawuutu beekadhaa guuni dachiin siin marti hogguu waan hin beeyne keessa seente akka Taayyee kan taate. Maaliif Taayyee wanni sammuu isaa keessa yaa'aa yeroo waan sin dubbatu. An isinuma jechaan ilmaan Oromoodhaa meeqaan wal dhabee ilmaan Oromoo meeqaan tam xiqqeessaa ture Oromoo meeqaan tam ajjeese dhiiga meeqaan tam gannaqee galata dhabee ani jaalatamuudhaaf silxaan argachuudhaa jechaan ilmaan Oromoodhaa meeqaan tam ajjeesise dhiiga Hacaaluu fa'aa mataa keessaa mul'ata. Taayyee Guusan Hacaaluu koo aangoof jeetiin si jeesisiisee dhiiga keetillee awwaalee hunoo arrakka salphadhee waan ju'uutu sammuu isaa keessaa dhagame jechuudha. Taayyeetti ilmaan Oromoodhaa kan ajjeesise ilmaan Oromoodhaa kan hiisise ilmaan Oromoodhaa kan cafaysiise kan tumsiise ilmaan Oromoodhaa kan isa dheessee bakka taa'u dhabe warra akka keekiyyaa fa'a warra isa dheessee biyyarraa ba'e warra kanaatu sammuu keessa deema. Kana hunda aangoon harkadhaadhaa fi yakka kana hunda dalage jechuudha. Taayyee qofaa miti wanni Taayyee duubaan arkuu qabdan laaltanii arkuu qabdan OPDO keessatti diigaminsa guddaadhaatu jira. Warri akka Taayyeedhaa hedduudhaa jira jechuudha. Warri duraan aangoo kajeelaa ture warri aangoon arran ta'eef waan aangoon maantanaa kana wal muudummaa kana boodarraan dubbadha. Boodarra ifiifuu bittinnaawanii mootummaan jiraachuu isaanii kun maaliif akka taate boodarraan dubbadha. Mootummaa akka garuu wanni nama isin akeekuu barbaadu. Isaan keessatti diigaminsi guddaan akka jiru ilmaan Oromoodhaa qabsaa'otiin falmattootiin mirga ofii akka gaariitti hubadha. OPDO keessatti diigaminsaa jira. OPDO itti waliif galteen hin jirtu. Garee walitti dhufte hattuun yeroo hattu walii galteeti yeroo addaan fudhattu wal dhabdii jenna. Arraan tan silaa akka isaaniiti guyyaa itti laffaatii amata sadeen kana laffaan fidanii addaan fudhatanii beekadhaa guyyaan arraan tanaa kun. OPDOodhaaf akkas.
bara sadeen kana namuu guyyaa kana gahee filamuudhaa fi ilmaan Oromoodhaa ajjeesisaa ture, hiisisaa ture, ilmaan Oromoodhaa salphisaadhaa ture, barattoota Oromoodhaa ajjeesaa hidhaadhaa kan turan guyyaa arraa tanaa kan silaa qooda harkachuudhaaf. Warri kana godhaa ture arra guyyaa kana qooda dhabe hundinuu arraan sana OPDO keessatti diigaminsaa jiraa jechuudha. Kana akka gaaritti irraa hubadhaa. Lammaffaa namni dhaabbata kan dhuga. Lammaffaa mootummaan Abiy Ahmed addunyaarraa arraan tana oduun arraan tana baate kireetiinsi badeeti bitti addunyaadhaa guutuun balfitee biyya liqiin hin malleen biyya kufaatii akkaan hamtuudhaa keessa jirtu addunyaan guutuun irraa if eegaa bitti tuni biyya sekuritiidhaan, ekonomiidhaan, politikaadhaan waa hundaan gaarbeejii taatee jirtu jariiti addunyaan irraan tana baasaadhaa jirti. Biyya duubatti haftu, biyya kireetiinsi badaadha, biyya addunyaan liqii liqeessuuf hin qabne, biyya diinagdeedhaan barbadooytee jirtudha. Arra miidiyaan addunyaadhaa gurguddaan gabaasaadhaa jira. Miidiyaan addunyaadhaa gurguddaan mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa diigamte, mootummaa hin jirre ta'uudha gabaasaadhaa jira. Mootummoonni addunyaadhaa gurguddoon Itoophiyaan hin jirtu, Itoophiyaan diigamtee jira. Sibil waariin Itoophiyaadhaa, Itoophiyaa walakkaadhaa ol fudhatee jira. Ummanni Itoophiyaadhaa walakkaadhaa ol beelaaf saaxilamee jira jeeti addunyaadhaa fi miidiyaan si hundi gabaasaadhaa jiran. namoota muraasaan sirni Abiy Ahmed gubbaa irratti ijaare kophaa murteeffasuun Oromiyaa keessallee ta'uu si agarsiifti jechuudha. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu? Haasawaa taa'ee dhaggeeffatti. Anuu balaa silxaanii naannoo keenyaati awwaata akka dhageenye walduuba eenyuun silaa akka seeraa caffeedhaatu miseensi caffeetu filaa eenyuutu nu fila akkuma hin qabu taayyeen. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu? Gaafii taayee jechuudha. Kalammeessoo akka paartii isaatti senior official namni kun hooggana paartii isa olaanaa jechuudha olaanaa paartii bilisiginaa kana keessatti. Waan kana ni quban qabu. Bakkeen ani hooggana paartii giddugaleessaa wajjin jirutti immoo godina irraa dhufanii immoo warri murteessan jiru lower junior isaa warri ta'a. Kuni paarticha keessa bilisiginaa keessa iftoominaa akka hin jirre hin agarsiisa. Paarticha keessa garaagarummaan akka jiru hin agarsiisa. Paarticha keessa warra furdura ta'anii gaaf taa'een dubbatu laale manguddoota sanneen sadan laalla. Mahabuubaa, Loomii Badoo, Shifarraa Jaarsoo warra paartii kana keessa waggoota 30 ol turaniif. Fuula isaanii olaaltu woo taa'een dubbatu akka walitti taasisaa turan. Kan jechuun diinummaan hin jirte jechuudha garaarummaan ilaalcha akkasuma. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu? Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu. Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu jedhee barreessa tokko ganabaan guun ol banu akkas jedha. Mucaan kun maaliif akkana jedha maaliif harreen ni baadhatti malee hin nyaattu jedha jeetiin ajaa'ibee nama akkanumatti waa barreessuu miti namatti yaadee barreessuu feesbuukii garagalchuu eegale. Caffee Oromiyaa yaa'ii jahaffaa waan jiruun arkee jechuudha. Sanboodaan osoo waan garagalchuutiin Shimallis qaqumxaa kaatee mata waa maratee dhaabbatu arge. Hayyaa dhiiroo maaltu deemaadhaa jira amma arrafaatiin bulee maaltu deemaa jira jetiin Shimallis qumxaa kaatee dhaabbatu osoo waan deemuutiin hay taayyee xiyyaar ke taayyee bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbatu hay arra taayyeen footoon tun duraan hin jirtu eesaa abbaatee taayyeen bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbata hay osoo waan deemu Facebook keessa osoo deemuutiin haasawa taayyee shaa dhageeffadhe haasawa taayyeedha. Haasawaa taa'ee dhaggeeffatti. Anuu balaa silxaanii naannoo keenyaati awwaata akka dhageenye walduuba eenyuun silaa akka seeraa caffeedhaatu miseensi caffeetu filaa eenyuutu nu fila akkuma hin qabu taayyeen. Wallahi taayyeen darfachiise dhugaa darfachiise. Maqaan harreedhaa fi taayyeedhaa sun arra wal fakkaate duraanii miti.
دراوي فكان أمبر هراجي سام باسيفي مقاك هنا رانديم هراجي جيتي دمنا جلاك أبو دبي فرات إيش أمن تاني جي anyhow مكان تايتي في مال دور هرّي تاني متى مكان تايتي في مكان هرّي لا أروح فكات ما يسان ريفو دتين ديريا هرّي نيبات تملي هنياتو هرّي فيتو أنا تفتح فيتو دايما تفتح لا تفتح فيتو واب تفتح سو أبو متفتح فيتو رابو فتين يا تملي هرّي دايما فتح ديما لا أنين ديم جرا بشنكانين ديم جرا عافين ديم جرا ونسين بيتو بعد تشوف أوف تايي رجع تايين أورومو الربسة روجي أورومو الربسة تكيسة أبساوت أورومو الربسة الره وهاتك كخيس عيب تبي متيو أرر كيس أيد مكان سيلا لين تناول سوي لين تقول له متيو أرر كيس مكان سين تمودن تبودن ما أولين تقول تناول رئيس مكان سين أكمل تسين أبيائي تاتي أكمل qualify قوتي وصول على سديرو أكمل تاتي هو مال سيرسيس ولا مانا تاين هرّيته إدانو أفهمتي أو بديو ما وجين دليدوه إدانو تاي أكهرت العالمي وانجو اسم أفهمتي اسم ورا قرتي مربوطو أفهمتي نورد رود أبدو أفهمتي ورّم ما وجين دلقو إدانو بيته إنتنا نمنجن نملي أغانيتي تاي أكو مهرتي في أشياء أجرا ملي ويتلكاوات أجرا تاك لما جاء لما فهمال OPDO keessa OPDO'n diigamtee jirti qoodamtee jirti jechuudha gareedha qabdi walii hinaafu wal dura dhaabbachuu aangoodhaaf bololuutu keessatti mul'ata haasawa taayyeen je'e taayyeen miciyyoon sun filamuu mormirraa qaba silaa bakka san tahuudhaaf hawwiidha qaba jarri achin keenya osoo taayyeedhaan dubbiin gahin taayyeen baalageedha taayyeen akkuma nama arrabsu kana dubbii qabachuu hin danda'u taayyeen taraan nama arrabsaa kanaafuu icciitii taayyeedhaan hin geenyu تايما أشتي ورّي وابيخ وسدوا باولي تفني والمون جنيتي ويسلان تاية تيار ربنا حسابها كبيرتها سلاب كانش سلاب كان سلان تاية أكل لفئة إساية كنا بقى الربسة إساية أورومو تكيسة إساية تكيسة هجوم مرين أنا دوبر رمتة أم بيتي تولفت رمتة والتجيب بتولمتو ويسلان بقى تاية تاي بقومان تاية تاي يا أبو بقرب تاية سنقولين يا المان أورومو ده ورنا تجي فتة بقوما ربين تايد في أكتايد أسلم بدي كوني جرود أن دون بانا تكناتر جرود أن نما جرود أن دون يوجد أن أكنت أكتايد أكن نما جرود بي أنت لا دبرتي تكافينا فيتي أكمل qualify قوت هي مالي أشري هي أنو وانكبو أنو hoggana OPDO daati anu hoggana naannoo teenyaati awwaata akka dhageeyye na duuba eenyu sin fidi kuni nuuf injifannoo qabsoo Oromoodhaatiif dagalee takka jechuudha maali diinni keenya diigamuun diinni keenya wal nyaachuun osoo dheengadda Booranaa fi Gujii walitti buusuudhaaf taayyii danda'a dhagaa gargalchuun osoo gollicha dheengeedhaa galchee gollichi sabal isaatiin gosa Oromoodhaa lama walitti buusuudhaaf dhagaa kana gargalchu kan deebisu akkamiin godha osoo juuti gaarbeejitti dabalamee jechuudha osoo dabalama dambara baajuuti OPDO'ummaan gaarbeejitti dammartee jechuudha taayyee I'm sorry baay'ee sii gadda ilma namaati ilmi namaa dhalti namaa namni namarraa dhalate carraan akka keetii kun mudachuun hedduu nama gaddisiisa taayyee hedduu harrummaan teessee dhugomtee jirti jarri akkas ergachaadhaa ture si faayidaadhaa ture har'a sumaatu ragaa baatee jechuudha rabbiin taayyee nu godhin rabbiin taayyee isin godhin taayyee osoo taa'ee baduuti dhuunfonni kun asii fi asiin keessa bu'ee asii mataa kun tokko duratti as bahee afaan kun akka afaan buchillaadhaa duratti as bahanii akkata taayyeen osoo haasawutu beekadhaa guuni dachiin siin marti hogguu waan hin beeyne keessa seente akka taayyee kan taate maaliif taayyee wanni sammuu isaa keessa yaa'aa yeroo waan sin dubbatu an isinuma jechaan ilmaan Oromoodhaa meeqaan wal dhabee ilmaan Oromoo meeqaan tam xiqqeessaa ture Oromoo meeqaan tam ajjeese
dhiiga meeqaantam gannaqee galata dhabee ani jaalatamuudhaaf silxaan harkachuudhaa jecha ilmaan Oromoodhaa meeqaantam ajjeesisee dhiiga Hacaaluu fa'aa mataa keessaa mul'ata Taayyee Guusan. Hacaaluu koo aangoof jeetiin si jeesisisee dhiiga keetillee awwaalee hunoo arrakka salphadhee waan ju'uutu sammuu isaa keessaa dhagame jechuudha Taayyeetti. Ilmaan Oromoodhaa kan ajjeesise, ilmaan Oromoodhaa kan hiisise, ilmaan Oromoodhaa kan cafaysiise, kan tumsiise, ilmaan Oromoodhaa kan isa dheessee bakka taa'u dhabe. Warra akka keekiyyaa fa'a warra isa dheessee biyyarraa ba'e.